Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Akkam jirtan nagaa fayyaadha. Dhaamsa kiyya kanaa Asladdiin Muhammad biraan nagaadha. Asli keenya yaa sin beekaa naafetii amata dheeraadhaaf waliin turre. Akka ati dhugaa jaalatullee nan beekaa. Amala hanke hamma tokko nan beekaa. Yeroo takka takkas waan tokko qabda akkaati gadi lakkisnes nin beekaa. Amalli kee kuni amala gaariidha. Haa ta'u garuu dhimma Abdii Raggaasaatiin wal qabatee wanni guyyaa lamaan kanaati godhaa jirtu wanni sun gaarii fakkaatii irratti hin mul'anne. Dhugaadha. Wanni ati jettee sun mucaan maallaqa miliyoona 16 ol argatu isaadha. Ragaa baankii irraa baaseetiin harkaa qabaa kaati jettee ta'uus danda'a. Haa ta'u miliyoonni 16 sadarkaa amma mucaan kun irra jiru irraa kaastee gulaaltee ifii keenya bakka san goonee laaluun yeroo takka takka barbaachisaadha. Miliyoonni 16 maallaqaa miti. Maallaqni Itoophiyaa amma miliyoona 16 jechuun nama kanatti miidhamee eenyummaa isaa dhabeef miliyoonni 16 maallaqaa miti. Mucaan kun saayikooloojikaalii, mooraalii waa hedduu miidhamee jira. Nama tiriitmentii guddaa barbaadudha. Kanaafuu odoo maallaqa miliyoona 16 miliyoona 100 guuranii fi miirra isaa kana deebisuu hin danda'u. So kanaafuu ati sadarkaa kanatti qabdee wanti jalaa hafuu dhabuu fi inuma bakka odoo kana dhiistee asli keenya wallaahi maaliifi wallaansa qofan barbaadu mucaan kun. Amma ati jette kun ta'uus danda'a ta'uus dhabuu danda'a beete. Haa ta'u garuu immoo please jalaa dhaabbadhu. Maallaqni kun fayyaa isaa deebisee mucaan kun fayyuu hin danda'u. Dhugaa dubbannu jenne. Akkan duune ta'uu danda'a malee fayyuu hin danda'u. Eenyummaa isaa, mooraalii isaa dhabee jira. At least maatii isaa, jireenya isaa kan ittiin jiraatu maallaqa isa barbaachisaa jechuudha. Sadarkaa kanatti garuu sochiin namoota akka keetii kanaan irratti gaggeeffamu fuula duraaf illee namni akka isan gargaaree godha. Wal'aansaan booda akka amma ati jetteettu herreeguma ati jette kanaanu wal'aansaan booda malee nafu maallaqa xiqqaadha. Maallaqa san mee amma maalitti godha? So namni haa gargaaru. Ammas waan tokko waa hunda publikii baasuu hin qabnu bara. Isa yaamtee isa akeekkachiisuu illee osoo dandeessu namni keenya sensitiiviidha. Hogguu ati waan takka namni tokko bifa kanaan irratti oofe wooma duraan godhuu ni dhiisaa jechuudha. Kanaafuu akka namoomatti illee odoo ilaallee wanti kun waan nama moraaliin isaa sadarkaa sanii miidhamee jiru kanarratti waan hanga inni ibiddaan gubate caalaadha. Wanni amma ati isarra goote. Kanaafuu waan moraalii jaan tokkotu jira yeroo takka takka. Si galee mirra si dhagaamu san namoonni adda addaa puush si godhuu danda'an adni argaa akkaati koomentii illee dubbistu. Namoonni adda addaa akkaati moor dubbattuun puush si godhuu danda'an jechoon isaanii ta'ullee garuu moraalii waan jaantu jira. Bakka isaa kanaaf goonee ilaaluu qabna. Har'a anadoon bakka isaa san ta'e jennee ilaaluu qabna. Miliyoonni 500 odoo argamee moraalii isaa gammachuu isaa deebisuuf hin danda'u. Alhamdulillah rabbil alamin mucaan kun muslima ta'ee jira. Rabbiin nama muslimaa ni fattana. Wallahi rabbiin nama jaalatu fattana. Mucaan kun nama dilii isaa rabbiin irraa dhiqeedha. Dilii hafe nuti irraa dhiqachuu hin qabnu. Kanaafuu Asladdiin please dubbii kana keessaa dhaabbadhu dandeessu kana karatti deebisii dubbii tana. Ammallee warri mucaa kana gargaartan na dabalatee warri gargaaruu barbaaddan gargaaraa hamma dandeenyutti haa hiixannu. Maata akka rakkoon qabu. At least waan xiqqaa shilmunii fi shilingii nuti waliin baasnee isa gargaaruun. At least gammachuu parsantii 5 jireenya isaa keessatti at least bifa kiyya dhabeetiin jira, eenyummaa kiyya dhabeetiin jira. At least waan hin nyaadhee dhuguu hin dhabu itti dalagadhee jijjiiruu hin danda'a jee akka yaadu haa goonu. Bakka miliyoonni 16 barmanata akkasiin bitu war maallaqa guddaa miti. Kanaafuu stop Asladdiin dhaabbadhu naasiin jee galatooma.